Sudaan hambaa seenaa badhaadhaa akka qabdu waggoota 3,000 yeroo qaroomina kushii jalqabee yoo ta'u, qaroominni kunis piiraamidii magaalaa Meeroo'ee cina jiru kan itti ijaarame. Dhaloota Kiristoos dura naannoo BC 700tti biyya hollaa Masriillee bulchaa turte. Walwaraansi Sudaan eebila keessa eegalee yeroo ammaa hambaawwan seenaa sana balaaf saaxilee jira. Ogeeyyiin akka jedhanitti viidiyoon miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfaman loltoonni humna addaa laaboraatoorii qorannoo kan achi as dhufa namaa qoratu kan kaartuum keessaa kalafeen namaa durii keessa taa'u seenuu isaanii mirkaneessaniiru. Viidiyoon kun daayirektaroota muuzeemii Sudaaniif ogeeyyii addunyaa biroo yaaddessee jira. Ismaa'eel Elnoor kan UK'tti argamu Yuunivarsiitii Birminghamitti ogeessa waaltaa hambaa seenaa Sudaanii. We are so worried that the damage of the war and the conflict is reaching these places. Miidhaan waraanaa fi walitti bu'iinsaa bakkeewwan kana ga'aa jiraachuun baay'ee nu yaaddessa. Haleellaan boombii yuunivarsiitiiwwan, muuziyeemota irratti akkasumas magaalota Sudaanii adda addaa keessatti keessumaa Kaartuum, Iljaniinaa, Niyaalaa keessatti raawwatameera. Meeshaaleen hambaa seenaa Sudaan irraa dhufan tokko tokko muuziyeemii Biriteen keessatti argamu. Kuusaa biyya alaa keessatti sirriitti qabamanii jiru garuu gabaasi waxabajjii 28 dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Heritage for Peace jedhamuuf yeroo waraanaa meeshaalee addaa kunuunsuun bahe hambaaleen Sudaan keessatti hafan kun balaadhaaf saaxilamuudha jedha. Ogeessi qorannaa lafee namaa gabaasa kanarratti hojjetan tokko hambaan seenaa kun yeroo dhiyootti miidhaan kanarra gahe yookaan ka barbadaa'e ta'uu mirkaneessan. What we just heard yesterday was the destruction of old part of Omdurman market, and this has been completely destroyed by fire. Wanti nuti dhageenye kutaan gabaa Omdurman inni durii manca'uu isaati. Guutummaatti ibiddaan barbadaa'eera. Muuziyeemota naannoo Daarfur jiran irratti duraanuu miidhaan irra ga'ee jira. Muuziyeemiin Sultaan Alii Diinaar illee miidhameera. Magaalaa Kaartuum keessatti muuziyeemii hambaaleen seenaa biroon waajjira muummee waraanaaf tajaajila basaasa biyyattiirraa meetira 100 fagaatanii kan argaman yoo ta'u, yeroo waraanaa bakka lolli cimaan itti geggeessame. Miidhaa iddoowwan kanarra ga'e adda baasuuf suuraa saatalaayitii fayyadamuu isaanii ogeeyyiin ni dubbatu. Qaamonni fedhii qaban kanneen Sudaan ala jiran hambaa biyyattii kunuunsuuf waan danda'an gochaa jiru. Daayirektarri dhaabbata biyyoolessaa meeshaalee duriif muuziyeemii Sudaan duraanii Saalaa Ahmed meeshaaleen hambaa seenaa biyyattii keessaa akka baafamaniif namoota fedhiin hojjetan leenjisaa akka jiran dubbatu. In case they feel there is a real threat to the museums to prepare who is going to do the evacuation itself. Tarii yoo muuziyeemicha irratti balaan ga'e sodaa jedhuun eenyu meeshaalee sana achii baasuu fi akka deemu, meeshaaleen sun akkamitti akka qabaman, eessa akka dhoksaman qophaa'aa jiru. Amma haala tattamaa kana keessa jirra. Gama biraan dhaabi Heritage for Peace jedhamu akka jedhutti namoota bakka sana jiran gargaaruuf muuziyeemii warra dhiyaa keessatti sirna maallaqa walitti qabuu qindeessaa jira. Akkasumas marii nagaa Saawud Arabiyaatti geggeeffame irrattis Sudaan keessaa garee wal waraanaa jiran irra dhiibbaa gochuuf yaalaa jira. That's what we tried to push on the negotiation table in Jeddah a few weeks ago. That Heritage was Torban muraasa dura Jiddaatti marii geggeeffame irratti kan nuti yaalle kana ture. Hambaalee seenaa balleessuun akka seera sadarkaa addunyaatti yakka. Ahmed akka jedhanitti lammiileen Sudaan kanneen yeroo hedduu Kaartuumiin ala deemanii hin beekne amma lola jalaa dheessuuf jecha gara kaabaatti baqataa jiru. Kunumtiyyuu waaltaa sana miidhuu danda'a. Sababiinsaas heddummina namaa to'achuun waan hin danda'amneefi jedhan jechuudhaan Henry Wilkins Jameenaa Chaad irraa gabaaseera.